Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Muhaaniwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti sinaagoo janna kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Muhaaniwsii namoonni YouTube channelii keenya Muhaaniwsii haarawaa taatan YouTube channelii keenya Muhaaniwsii subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa banachuu hin dagatinaa akka qophiiwwan garaa jajjabootaan kan biyya keessaa fi alaa isin qaqqabaniif janna kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhagoof jirtan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha. Waboon zoonii giddu galeessaa araaraaf qophii mootummaanis ammoo isaan simachuuf jira jechuudhaan dubbatan. Isa kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon karoora fashale jechuudhaanis ibsaa baasee jira. Haa ta'u malee ajajaa waboo zoonii giddu galeessaatii fi waraana bilisummaa Oromoodha kan zoonii giddu galeessaa waliin marii jalqabna jedhan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha. Pirezidaantii Shimallis kana haa jedhanii malee Pirezidaantii Shimallis ajajaa waboo zoonii giddu galaa kan sanyii nagas jedhamu duraan ammoo waraana zoonichaa gaggeessaa ture waliin dubbachuuf akka jiran akeekanii turan. Amma ammoo ajajaa waraanichaa kan zoonii giddu galeessaa isaa kan tahinis ammoo himamaa jira. Jaal Abdii Dhugaa kan jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii giddu galeessaa namni hogganu isas jedhamaa jira jechuudha. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa waraana guddaadhaa fi ajajaa duraanii waboodhaa sanyii nagaas eegaa jiran garuu waboon inni jedhanii fi sanyii nagaasis haga ammaan tanaatti hin argamne bakka itti ni mari'atama jedhamee fi akkasumatti illee haala addateen simannaan ni godhamaaf jedhameetis dubbatamaa ture. Mootummaan humnoonni kun dhufanii yookaan nu waliin dubbatan ta'e haala jireenya isaanii fooyyaateetti akka deebi'an ni goona, nageenya isaanii illee ni eeyna. Akkasumatti illee ammoo yoo barbaadan qabsoo karaa nagaa gaggeessuu danda'an dirreen saaqamaa fi nageenyi isaanii ammoo dorsi kennamee fi ni eegama jedhaniitu jiran Shimallis Abdiisaa garuu dubbiin faallaasanii ta'uun mul'atee jira. Sanyiin kan waraana bilisummaa Oromoo waboo keessaa ammoo sababii naamusaatiin aangoorraa gaggeeffamee mootummaa waliin ni dubbanna jedhaniitis jiran karaa nagaatiin mariin gaggeessina garuu eessattii fi bakka kamitti qaama kamiin ammoo marichi durfama kan jedhu irratti haga ammaatti wanniin dubbadhu hin jiru jechuudhaan kanaan dura torbaanota darban keessa BBC akkasuma VO'tti dubbatanii turan. Shimallis ammoo isa sana kaaraatti kaasuun torbee kana keessaas afarsanii oowwisanii ol kaasanii simannaa qondaala waboo duraanii sanyii nagaasii fi waraana giddu galeessaatiif ammoo dibbee guddoodhaanis waraanichaa fi sanyiinis hin mul'anne akka himamaa jirutti sanyii nagaas lubbuu isaatiif sodaa akka qabuu fi giddu galeessatti qullaa akka jiruu fi waraanni isa harka jirus akka hin jirre Shimallis ammoo ni simanna jedhaniitis jiru. Ta'ullee ammoo sanyii bira dhiheenya kana giddu galeessaa Shawaa Lixaa keessatti abbootiin gadaa muraasni isa bira qaqqabanii isa dubbisanii akka turanii fi boodarraa ammoo isa dubbisuudhaaf ballama qabatanii akka turan achumaanuu sanyiin baqachuunis himamee jira jechuudha. Abbootiin gadaa isa argachuus hin dandeenye. Shimallis ammoo kanarratti warri qaama mootummaa fi humna waraana giddu galeessaa gidduutti socho'aa jirtan maricha ammoo akka fiixa bahuuf jabaadha jechuun waamicha isaaniitis itti fufanii jiru. Ta'ullee haga ammaatti waraanni giddu galeessaatii fi ajajaa waboo duraanii sababii naamusaatiin ammoo qondaalli olaanaa waboo giddu galeessaa aangoorraa gaggeeffaman fuula shimee yookaan mootummaa duratti hin argamne jechuudha. Kanarratti ammoo gorsa ajajaa olaanaa ABO kan taana obbo Jireenyaa Guddataa gama keenyaan zooniin giddu galeessaa mootummaa waliin haasawuttis hin jiru jedhana mariin jalqabees hin jiru. Zoonii giddu galeessaa kan hogganu Jaal Abdii Dhugaati jechuudhaanis hogganni waraana giddu galeessaa harka Jaal Abdii Dhugaa akka jirus ammoo mirkaneessanii jiru. Mootummaan kan jedhe kun guutumattuu lafarra isa jiru mitis jechuudhaan fudhatama dhoowwatanii jiru. Mariin wanti jedhameen jiru waraanni guddaan giddu galeessatti kan durii caalaa hammaatumaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Meeshaalee gurguddoodhaan keessattuu godinaalee Shawaa
aanota hedduu keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Yeroo mootummaan ammoo waraana giddu galeessaa waliin maritti galuuf deemna jedhanii dubbatanitti keessattuu qondaalli ol aanaan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaadha obbo Shimeen dubbatanii fi ajajoonni waraanaatis kan akka Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Jeneraal Geetaachoo Guddinaafaa dabalatee ammoo waraanni giddu galeessaa mootummaa waliin mariif deema galuuf deema jechaa jiranitti dubbiin faallaasanii ta'uudha. Waraanni isaan jedhanii fi qondaalli waraanichaa kan duraanii isaan eeganis achi buutee ta'uun himamee jira. Haala kanaan ammoo dubbiin walxaxaa akkuma ta'etti jira. Gama biraatiin lolli baha giddu galeessaatti gaggeeffamaa jiru Hizbullaa fi Hamaas gidduuttis jabaachuun itti fufee jira. Hizbullaan dabareessaa ammoo lammiileen Israa'el lubbuu keessan oolfadhaa jechuudhaan akeekkachiisee jira. Kana jechuun Hizbullaan haleellaa jabduu raawwachuuf akka deemu akkuma kanaan dura ammoo Israa'el yeroo garagaraatti Leebaanos keessaa lammiileen nagaa baha jechuun akeekkachiisuun haleellaa raawwachaa turteetti har'aan tana ammoo dabareessaa lammiileen Israa'el lubbuu keessan oolfadhaa jechuudhaan Hizbullaan akeekkachiisaa dabarsee jira. Hizbullaan keessumattuu lammiileen Israa'el ammoo kaaba Israa'el jiraatan bakka buufanni waraana itti argamurraa fagaachuun lubbuu isaanii akka oolfatan akeekkachiisee jira. Kana malees ammoo Hizbullaan akka jedhetti humni waraana Israa'el buufata waraana isaa mana namootaa jala godhatee jira jechuudhaan ibsaa baasee jira. Hizbullaan kanaan dura ammoo Israa'el bifa kana fakkaatuun Hamaas manneen namaa jalatti buufata tolfatee jira. Hulaa lafa jalaa qaba jechuun guutumatti Gaazaa barbadeessuun isheetis ni yaadatama. Amma ammoo deebi'uudhaanis humni Hizbullaa kun akka waan Israa'el sirriitti rukutuu barbaaduu fi meeshaalee gurguddoon dhahuu barbaadutti humni waraana Israa'el mana namootaa jalatti ammoo buufata ijaarratee jira jechuudhaan haleeluuf akka jiru akeekkachiisee jira. Humni Hizbullaadha Leebaanos keessa ammoo maadheeffatee jiru kun ibsa kana kan baase rookeetiiwwan hedduu gara Israa'elitti erga dhukaaseen boodaadha. Rookeetiiwwan 30 ol Hizbullaa irratti dhukaafaman ammoo qolachuu waraanni Israa'elis beeksisee jira kaleessa. Kaleessuma ammoo deebi'uudhaanis humni Israa'elitti dhukaasaa jiru kun Hizbullaan rookeetiin hanga ammaatti dhukaasee jalqabbiidha jechuun haleellaa cimaan akka Israa'el eeggatu Israa'elitti dhaadatee ture. Kanaan dura ammoo Israa'el dhaadachaa turte dubbiinis dabare fakkaata. Torbaanota 3 darban Israa'el gaggeessaa garichaa Hassan Nasrallaa dabalatee qondaalota ol aanoo ajjeestee jirti. Ergasii ammoo Hizbullaan gabbeetis deeggartoota isaattis baay'eedhumas ammoo hin dubbanne. Ibsi garichi lammiilee Israa'el akeekkachiisuun har'aan tana baase kun ammoo tarii ammayyuu dandeettii haleellaa gaggeessuu qaba jechuudhaanis deeggartoota isaatiif ergaa dabarsuu ta'uu mala jedhan xiinxaltoonni. Waraanni Israa'el ammoo bakka namoonni nagaa jiraatan buufata waraanaa godhatee jedha. Hizbullaan himachuunsaa ammoo kan kanaan dura Israa'el ittiin isa himattu kan wal fakkaatuudhaas ammaan tana Hizbullaan mana lammiilee Leebaanos mana kuusaa meeshaa waraanaa godhate jechuudhaan kanaan dura Israa'el irra deebiidhaan ammoo dubbataa turte. Faallaa isaanii har'aan tana manneen namootaa jalaa buufata kan qabu waraana Israa'elii nan rukuta of eeggannoo godha jechuun lammiileedhaafis ergaa dabarsee jira. Osoo kun kanaan jiru ammoo haleellaan Israa'el humnoota nagaa kabachiisaa UN irratti raawwattee seera idil addunyaadhaa kan cabsuudha jechuudhaanis ammoo Ministeerri muummee Aayerlaandii Simoon akeekkachiisanii jiru. Haleellaa Israa'eliin loltoota nagaa eegdota ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan UN Leebaanos irratti kan raawwate haleellaan Israa'eliin seera addunyaatis kan cabsuudha jechuudhaan namni kun balaaleeffatanii sodaamtoo keessa galanii jiraachuunis gabaafamee jira. Kanuma wajjin wal qabatee ammoo namni muummee Aayerlaandii ta'an kun Simoon Washington DC'tti BBC News waliin turtii ammoo taasisaniin haala yaaddeessaa baay'ee guddateedha jechuudhaanis dubbatanii jiru. Haalli amma baha giddu galeessaa keessatti uumame kun humni waraana Israa'el ammoo loltoonni isaa kamisa darbe buufata humnoota nagaa eegdota UN naannoo Kaambii Naaqooritti argamutti dhukaasa banuu isaanii amanuudhaan kunis ammoo erga loltoonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii bakka eegumsaa qabutti ammoo akka hafan erga qajeelfama kennee booda ta'uu isaatis beeksisee jira.
Ayirlaand ammoo qaama ergama nagaa eegsisuudha kan UN ta'uudhaan Leebaanos keessatti argamu keessa ammoo loltoota 379 qabdi. Haleellaa dhiheenya kana humni Israa'el ammoo raawwateen loltoonni Ayirlaand tokkollee kan hin miidhamne yoo ta'u, garuu loltoonni Indunuuziyaadhaan lama kamisa darbee madaa'uu isaanii miidiyaaleen garaagaraatis gabaasanii jiru. Jimmata darbee ammoo dhohinsa gara biraa raawwateen kan miidhaa qaqqabsiise hoggaa ta'u waraanni Israa'el qorachaa jiraachuu isaatis himee nagaa eegdonni biroo lama ammoo madaa'anii turuun isaaniitis himamee jira. Haala kanaan ammoo Israa'el gochi isii raawwachaa jirtu gocha badiiti jechuudhaanis humnoota addunyaa harkaa bahaa jiraachuu isheetis mul'isaa jirti jedhanii jiru. Gama biraatiin UK'nis ammoo haleellaa Israa'el Liibaanos keessatti humna UN irratti raawwatteen hedduun heetiin jira jettee jirti. Akkasuma Antooniyo Gutaaresis ammoo lolli baha giddu galeessaatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf tarkaanfiin barbaachisu kamuu fudhatamuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus qophiin keenya ammaaf qabannes kana fakkaata jechuudha. Qophii Muhaa Niwus kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu turaatiin jecha viidiyoo keenya ammoo laayik sheer gochuudhaan waliif qoodus hin dagatinaa isiniin jenna.